wanta isin barbaadanii argachuu dhabdani akka ajaa'ibaatti immoo na eegaa turtan fidii nutti mi please jettanii na eegaa turtanii har'as immoo ani isinii qabadhee dhufee jira muraasa isaa innis maaliif jettan ijoolleen akkan taaneen yookaan wanta isin hin beekin fuulli keessan isin jalaa babbade akkuma kofinnis haa ta'u madaati haa ta'u alarjii fuulla gogaarraa haa ta'u wanta isin hin beekne fuulli keessan kan babbade bakka sanatti shif jedhee xos jedhee achumatti gurraachee kanaaf fuulli keessan buraan burree gurraachee kanaaf madaati yeroo malee maddii keessa funyaan irratti kan babbu waan akkasiidhaaf guutummaa guutuutti wanta inni itti fayyadamaa jiru kun qabatamaati waan balleessuu fi warri itti fayyadamuu barbaadan yookaan rakkoo akkasii qabdan haga dhumaa nama wajjin tura jirtuu nagaa keessanii hordoftoota Kebeki ofishaalii ani baay'ee nagaa kooti isinis baga nagaa taatan jecha arras deebi'ee dhufee nagaa akkuma isiniin jedhe araataatanii warri dhuftan subscribe gochuun ergamsiis taatanii viidiyoo like gochuun eegalaa please hundi keessan like godhaa likein keessan barbaachisa share gochuun immoo hiriyoota keessan biroof qaqqabsiisa akkasuma yaadni keessan gaaffiin assaabas taayitiin keessan comment irratti itti fufuu dandeessu balballi banaadha jecha guys har'a sagalee koraalii ni hubattu utaallu haa ta'u koronaa ta'u waan masaa hin beeku baay'ee na dhukkubee na dabbaree dubbachuuf illee baay'ee tokko akka hin taane na guggodhee jira akkaataa amantaa keessanis yaamaaru fayyaa ta'edha anis fayyaan isiniif obbo bakka jirtanitti fayyaan fayyaa waan ta'eef daawwattoota koo kan hedduu jaalladhu fayyaa ta'a ana immoo du'aa inaa godhaa isinin jechuu barbaadeen sagaleen kollee bakka isaatti akkanaa deebi'u guutummaa guutuutti akkan gara viidiyoo koo hojjetutti illee deebi'u jechuufi egaa garaa viidiyoo irratti yoon isinii deebi'u akkuma jalqabarratti caqasuu yaalee ijoollee hedduun keessan keessattuu kan alamana madaamee jirtan fuulli keessan akka hin taane kan babbade kireemii kamuu taanaa yaaltanii kan itti dibdanii fayyummaa dhabdan saantimni keessan sin jalaa dhume anis gosuma keessan gareema giruuppii keessan yookaan akkuma keessan hedduu rakkachaa ture jechuudha baay'ina rakkisaa ture egaa kan jalqabaaf kan ammaallee kan argitan ta'a. Wantichi kun amma ani itti fayyadamaa jiru kun baay'ee qabatamaatiin guutummaa guutuutti bakkatti waan deebisuufi kanatti fayyadamaa baay'ee faayidaa qaba looshinii fuulaati iskiriinshuutii godhattanii bakka barbaadanii bitachuu dandeessu jechuudha ijoolleen ala jirtanii keessattuu ani akkasiin gaaffii koomentiidhaan na gaafachaa turtanii fixeen ture yeroo sanaa jechuudha deemee bitachuuf naamma jennee na dhukkubeellee ture. Akan orderii godhee fidutti ture har'a naa dhufee jira kunoo shigiisa sinuma duratti banaa jechuudha kun peeling lotion jedhama peeling skin lotion jedhama peeling skin lotion jechuun wantoota fuula keenya irra kuni wantoota gogaa fuula keenya irratti babba'anii kan qulqulleessu jechuu akkuma sirratti argaa jirtan ani amma banutti jira ashagamee dhufa waan ta'eef ani Amazon irraatiin orderii godhee isin immoo Google irra galtanii maqaa isaa search gootanii baaftanii namatti illee ergachuu kan suuqii deemtanii suuqii kamirraa bitachuu dandeessu baay'ee kanan itti fayyadamee wanta jaalladhu hedduu kan na fayyadee jechuudha akkamittiin itti fayyadamtaa kan jedhuu fi saamunaa nan itti fayyadamu akkuma cinaatti argaa jirtanii paappaayyaadha jechuudha yeroo hundumaa kan itti fayyadamu paappaayyaa sooppii yookiin paappaayyaa saamunaatti fayyadamaa paappaayyaa saamunaan ana baay'ee tokko naa ta'e na fayyadee jira looshinichi kun bifti isaa kana fakkaataa jechuudha akkamittiin akka fayyadamtan galgala yeroo rafuuf jettanii fuula keessan erga saamunaadhaan miiccattanii booddee erga fooxaadhaan irraa goggogsitanii wanta kana xiqqeessitaniitu itti fayyadamtuu jechuudha xiqqeessitanii itti fayyadamtuu baay'isuun qabdanii xiqqoodha kan isin itti fayyadamuu qabdanii maaliif baay'atee miti wantichi ni hojjeta waan ta'eef waan baay'ateef miti kanaafu suuta kan inni bakka gugurraacheef innis balleessee akka tokko wal keessa buraan burree godhe sana kan inni kaasaa deemu adeemsa keessa malee yeroo tokkotti miti garuu qabatamaati yookiin persentii 100% kan balleessu jechuudha baay'ee gaariidha. Ijoolleen hedduun keessan finnisaan akka rakkattan yookaan wantoota fuula namaa irratti yaa'anii shishifii akkasiin kan rakkattanii hedduun keessan akka jirtaniin beekaa baay'ee isin fayyada. Kabraanii har'a akkuma isinin jedhee na dhukkubee na dabbaree waan jiruu fi akkasuma viidiyoo hojjechuun natti hin tolle yeroo itti aanutti guutummaa guutuutti isiniif qabadheen dhufa akkasumallee namni tokko kireemii gaafa fuulletti dibatu mormini gurraachaa jechuudha kun ta'uun qabu mormaa fuulli garaagarummaan qabu dirqama waan fuullee keessanitti dibatan morma keessan guutummaa qomaa olitti illee qabamuu qaba dibamuu qaba waan ta'eef kana guutummaa guutuutti viidiyoo biraatii isinii qabadheen dhufa amma bakki kun xiqqoo jedhee gurraacheera kan gararraa garuu kan hidhii cinaatti argitan kana garuu ittiin dibu maaliif akka michi yookaan ayicha waan jedhamu beektu waan akkasii illee na dhukkubaa jira
bicha si amaaruunaan jedhame walumaa galatti wanti sana galaan jiru guys. So viidiyoon har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Guutummaa guutuutti immoo viidiyoo biraatiin dhimma kanarratti isinii qabadhee dhufa. Hagasitti hagamtu itti fayyadame hagamtu waan kanaan rakkachaa jira ka jedhus yaada keessan koomentii keessan nan ilaala waan ta'eef bitaatii waan kanatti fayyadamaa gatiin isaas widdii miti baay'ee bareeda. Darbee ture kan hin arge kanaan dura amma garuu guutummaa guutuutti bakka barbaadan kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuu hin irraanfatina. Asxaabastaatiin keessan akkuma itti fufeettaa ta'u kunuuti akkuma isiniin jedhee peeling skin lotion jechuun wanta gogaa namaa irratti ba'an kan qulqulleessu looshinii kanaaf ta'u jechuudha. Loshiniidha malee kireemii miti jechuudha. Kun looshinii kan fuulaati jechuudha. So guys ni ballessa akkasini itti gammadan akkasin jaallatanii shakkiin qabu. Kanarraa kanaafii viidiyoo biraatiin guutuusaa isinii qabadheetii dhufa jechuudha. Har'a yoo jaallatan fuula dhiqatu jedhamee yeroo Oromoon gaafa mammaaku